Akkam jirtan baga nagaan dhuftan kun barataati yoodha barataati fiirratti baroota WordPress isin barsiisne jennee waadaa isin galle ture akka waadaa isin galleen waadaa keenya qabannee dhumeera kun baroota viidiyoo kutaa tokkoffaadha kutaa tokkoffaa keessatti WordPress maal akka ta'e akkamitti sarvarii keenya irratti install gochuu akka dandeenyudha kan wajjin ilaallu mi jalqaba gara barnoota keenyaatti sun darbinudha wantoota qopheeffachuu qabdan jira jalqaba koompitara qopheeffachuu qabdanii ittaan sun ammoo sarvarii gaafa jennu intarneetii irra daawwachuu gochuun inni sadaffaan ammoo WordPress isa sooftiweerii WordPress isin daawwachuu qabdanii kanaan alatti ammoo wanti isin beeku qabdan barnoota bu'uuraa kanneen akka HTML, CSS, PHP, MySQL kanneen osoo beektanii gaagaa beekullee baatan ammoo rakkoo maatuu qabu salmaa isa akkaataa isaa wajjin ilaaltaa baay'ee isin fageessin gara barnoota keenyaatti adeemaa. Serverii keenya banna serverii Xmap jedhamu kompiitara feera waan ta'eef isa banuu jira Xmap starting godha erga booda isa minimize gochuudhaan web browser keenya banaa jechaadha ati here download godhee jiru WordPress dha WordPress qopheeffannaa isa koppii gochuudhaan gara local disk file Xmap keessa deemnaa achi file folder htdocs jedhu jira isa keessatti paste goona isa keessa keenya jechuudha androos ka'ee jira wanti firdiidhaan gashee jira failicha kana WordPress naasti extract goona gaafa extract goone folder haaraa WordPress jedhu WordPress immoo faila nuti amma itti hojjechuuf deemnudha. Ittaan suudhaan immoo web browserii keenya bannaa jechuudha. Web browserii nu kamiin haa ta'u bannee address bar irratti localhost/wordpress jechuudhaan barreessina. Ergas fuula amma arginu kanatti nu database name host jedha. Nuti immoo iddoo let's go jettu irratti click to nagafa click to guca eguun so fa database name username password database host jira nuti mo kana guutuun duratti ammoo database machuu qabna database uummannu immoo php my admin keessa deemuudhaan localhost/php my admin jennee barreessina address bar irratti gaafa barreessinu enter tuqnutti fuula PHP admin tunuuf fuula kanarratti database keenya uummanna jira database kuma iddoo new jettu sun irratti click gochuudhaan uummanna jechuudha then guca maqaa database name keenya ni barreessina gaafa barreessinu erga barreessine booda iddoo created sun database keenya nuuf uumamee jira iddoo kanatti wanti dabalu tokko illee hin jiru tabii uumamee close goona database name iddoo itti ammoo database amma create goone maqaa isaa barreessina username iddootti immoo localhost dha wanti fruit jenna password waan hin qabneef password iddoo duwwaa keenya localhost dha kan host nu godhaa jiru table prefix then submit jedhu tuqna jecha then after run installation kan jedhu nuuf baay'ee click tuqna erga install ta'e booda guca guutnu jira site name jira title iddoo maqaa website keenya itti barreessina jira if annammas marsariitii koo jedheet jira ittaan immoo username ichaan immoo maqaa taatuwaan nodhamu an barataa jechuu jira barataa passwordii adminii uumutu jira jechuudha passwordii immoo itti gashina passwordii barbaan passwordii galfichine passwordii keenya ergalchine booda email iddoo jettutti immoo emailii keenya barreessina achi gadi buutee ammoo iddoo xiqqoo takka jiraatti gochuu qabnu searching visibility anti godhuudhaan akkuma jirtu dhiisuudhaan install WordPress jenna jechuudha
erga install nuuf ta'e booda success fuula jiru kanatu nuuf ba'a. Erga success haala success jechuun haala milkaa'ina namni install goonee login tuqna jechuudha. Login irratti maqaa duratti uummanni barataa username keenya password keenya tuqnaan login tuqna. Gaafa login tuqnee kutaa to'annoo keenya kana fakkaataa jechuudha. Kun admin moodiidhaan kan jiru jechuudha. Admin irratti kan jiru iddoo isaatti version yookiin meeqaffaa WordPress irra kan jiru ilaaluu barbaanna about nu banuudhaan. Ammaaf WordPress 5 dhaas ammayyaawaa jechaadha. Dhiyeenya kana ba'ee December kana keessa jechuudha. Isa kanadha. Isa kana fakkaata. Keessa so kutaa abaawotii keessatti isa kana argita. Dashboard irra deemna. Dashboard irratti ammoo websaayitiin uummanni maal fakkaata jedhamee via laallu. Nama jibbisiisaa haalli isaa bu'iinsa yeroo warra jira marsaatti koo kan jedhu jira. Innis kana fakkaata viidiyoon keenya irraa. Okay, akkam ture viidiyoon isinitti tolee viidiyoo keenya irratti akka ta'e WordPress sarvarii keenya install gochuu dandeenyu wajjin ilaallee jira. Isin immoo akka waa hubattan nuti qabu viidiyoo ta'u keessatti immoo fuulli WordPress amma argitu baay'ee nama jibbisiisaa bushaadha meenuu qabu maaliin qabu garuu akkaatti lakkoofsa inni sun viidiyoolee ta'an keessatti ilaalaa. Isin immoo chaanalii kana subscribe gochuudhaan viidiyoolee nu asirratti mata sun immoo share iddoo garaa share gochuudhaan akka nu gargaartan kabajaan isin gaafanna. Galatuma isin jaalladha. Waan tokko immoo yeroo subscribe gootan mallattoo bilbilaa yookiin bell button si maddee kilik gochuun agartan isillee galatuma.